ورحمة الله وبركاته. وردفتو يوتيوب شانل كي جلت أرقمتن ويلكم وردفتو تكيا الشمع عركفوني بكم جرت مرتي نجف رحمني ربي كمان كأني إيش برا حاجرات وروني دورا نجج بستنقلتوما وروني حارات هاتن اسمه يوتيوب شانل هذا ولا ما سبسكرايب لايك شير وتشوم دقتنا وردفتو تكيا قالني كيسن جدا أي أبولين تنا هوجاشن أبولين تنا هوجاشن نجنا جنة أيوة أني نفوق جلتين قدي ani tabira fuudhu hedaa naan jedhe yaa oromoo naa birmadhaa maan naa wayyaa jetti obboleettiin ta'e namni nama birmate bakka kanatti waa nama godhuun jiru abbatu ofii itti yaada yoo dura wallaalumsillee nama goote har'a yeroo miidiyaa irratti namni hundi kan miidhamee fi kan miidhamiin illee dubbatu kana irratti yeroo gizeen tole kanatti yoo abbaan ofitti laafe wanni godhaniif hin jiru. Kanaafuu dursitanii yaaduu barbaachisa. Duniyaa keessan ofii dalagattanii harka qabdanii duniyaa keessan qabattanii mana keessan ijaarrattanii ulaagaalee barbaachisu guuttattanii biyya keessanitti yoo galtan abbaa fedhe isin fuudha. Kanaafuu ofuma harka keessanii maallaqa dhiiratti kennitanii na dhiisee tabiraa fuudhee tabiraa narra fuudhee akkam godhaa na birmadhaan hin jiru wanni akkasii amma yeroo ammaa kana. Namni sila maande sila dhiisii kootu saama fuudhu sana dhiisii tanatti deebi'i jedhaniini. Kanaafuu namni naa birmadhaan yoo rakkatan namaa birmata. Waan ofii keetti fuutee harkatti rakkabtelee har'a naa birmadhaa waan fayyadu. Kanaafuu dursanii of eegusiniin jedha. Gara viidiyoo hordoftoota kiyyaa obboleettiin booyaa jirti. Rabbi kabira bakka sii haa buusu jennaan. نوتولجي يا الله نسرد أنو ملكيسي كرانك تجالا الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرومو الرواسين التمجن نفي ريانكوان وقا شمبلو جنة جنة جتشون بورفود يكون التما مال جدين السن التما borin fuudhanaan jedhee natti beeke sababa isaa nama meeqan bilookii godhe irriiba dhiisee kun utuun isa janajjanu inni immoo kun hadha immoo borin fuudhaara jedhee natti maatii kootiin ana lala yeroo ka'eera inshaallah lala yeroo muufanii jedheen itti amma maalaadha kootiin taa oromoo naa birmadhaa oromoo naa birmadhaa Gaashan na janaajjanee osoo ani hojiin gaashan isa janaajjanee isaaf jecha irriba dhabee isaaf jecha hiriyaa meeqaa ofirraa bulook godhee ofirraa cufee isuma osoo janaajjanuu biyya namaa keessa taa'eetiin osoo isa janaajjanuu har'a yoo inni ani heerumuu ka'ee jedheetiin isa osoo janaajjanee isa eegu inni har'a tabiraa fuudhanaan jedhee yaa oromoo na birmadhaa maan naa wayyaa jette obboleettiin ta'e takka. Egaa obboleen kiyya ka ganaa itti dhufu immoo barumsa ta'aafi ka miidhame immoo rabbi bakka sii haa buusu jennaani ka isa caalu bakka sii haa buusu. Yaa obboleen kiyya ani ka isinii dhaamu nama tokko janaajjanuu qofa osoo hin taane namni kuni bultiif na barbaada moo dhugaan na jaalate moo giseenatti dabarfatuuf waggaa haga kanaa yoo taa'ee si janaajjanu atis yoo janaajjantu nikaa takkaan alatti kan nikaa sin godhateen qilleensumarraan si janaajjane maaf dhiirsa sii ta'a yookaan boru si fudhate jetteetini yaadda. Kanaafuu warroota biraa muudannoon kun akka isin hin muudanne muudannoon obboleettii ta'e na muudate kun jettee oromoo tiyyanaa birmadhaa jettee miidiyaa irratti bootti boo namaa fayyadu rabbi keessa caalu bakka sii haa buusu siin jedha. Obboleen kiyya warroonni janaajjanaa jirtan ka waggaa dheeraa biyya namaa teettanii silaa maallaqa itti ergitanii jennaan namni kun boru na fuudhaa har'a na janaajjanaa boru gaafa galee ani na fuudhaa jetteetiniin sammuu kee kana keessatti hin yaadin tasumaa hin yaadin maallaqa kee itti ergite taanaan nama nikaa irraa hin qabne qilleensumarraa si janaajjane si jaalate
jaalala keessa si seensisee suuraa sitti argeetiniin bakka yaa omala dhiiraa namni hin beekne hin jiru namni jana jan hundi ni beeka waa dhibba waan si jaalachiisu waan kaayoo miira jaalala keessa si galchu waan si abdachiisu waan dhibba sitti haasayeetiniin jaalala si qabsiisetiniin bakka ati namni kun na fuudhaa isa malee namni na jaalatu hin jiru jettaa of abdattaa itti of kennitaa inni sirraa maal godha kasii biyya namaa kana keessatti umrii fixateetiniin bifa fixateetiniin jedhe maas irraa godha inni kifaawwanni waggaa dheeraa kanas ijaan ajjanuuf birri keetiif malee niitiif barbaadeetii miti niitiif osoo si barbaadee maal godha waggaa 5 ijaan ajjan biyaansi waggaa tokkos ijaan ajjane waggaa 2 ijaan ajjane khalaas ani haadha manaa kan si godhachuu barbaada galii bakka hinga awwala si argee nikaa si godha akkanumaan qilleensa irraa si ijaan ajjanu ati nikaa godhachuu qabnaa siin jedha dhiirsi barbaadu maatiin keetiif maatiin isaa wal barateetiniin nikaa hidhachuu qabda. Kanaafuu osoo nikaan hidhatin waggaa 5 teetteetiniin dhiira miidiyaa irraa lakkoofsuma argatteef jecha hin janajjanii yaa obboleettiitii. Ofitti hin taphatin maallaqa kee itti ergite jennaan maallaqa kan kee qabadhuuti dalagadhuuti. Biyyatti gali abbaa fedhes osoo atiin kadhanne kadhateetiniin si fuudha. Waan mana kan kee ijaaradhu ulaagaalee wanta si barbaachisu guuttadhu. Haadhaaf abbaa kan kee qarqaari du'aa irraa argattaa akka borullee hin hongofne. Durriyyeen hambaa akka nikaa irraa hin qabne qilleensa irraa lakkoofsa argattee si bilbileef jecha durriyyee hambaa nyaachiftee borummoo gaabbiin harka of nyaatu osoo kalee akkas ta'uu baadhee jechuun mata kan fayyadu arroma itti yaadi warri janajjanaa jirtullee dhiirri takka waggaa takka si janajjanee jennaan gayaadha sifu waggaa takka si janajjanee waggaa takka irra achi tarraan maatii ofiitiif maatii kan kee wal barsiisee nikaa si hidhachuu qaba obseetiniin si eeggadha haqati galtuu dalagii jedheetiniin nikaa si hidhatee akkasitti yoo si eege nikaa hidhadhuuti abbaa warraa keetii horri kee beeku horri isaaf kan kee wal beeku janajjan birrii kan keellee mana ijaaradhu achi kaayadhu gaafa galtee biyyatti galtee itti heerumte birriin ati har'a walitti qabattee manni ati har'a ijaarte kun boruu isumaaf isa fayyada. Walaakin nama nikaa sin hidhatin waggaa dheeraa teetteetiniin birrii kan keellee itti ergite hin janajjanii yaa obboleettiitii. Uummata akkasiin fayyadu. Janajjanaan qilleensarraan obboleen keenya tokko hin jira rakkoo keessa seenu. Yeroo ammaa kana bultiin baay'een kan diigamaa jiru sababa kana. Ofii kenna maallaqa dhiiratti kennee dhiira balleessineetiniin dhiirriin anaa kaleena janajjane na dhiisee boru tabiraa fuudhee jennee har'a harkoof nyaatu waa takka faayidaa hin qabu. Kagana itti seenaa jirtan immoo barumsa isinii ta'a irraa fayyadama duniyaa teessa wali qabadhaa afaanin haasa'u yoo isin san afaan sanuuyyuu irriba kan kee rafe yeroo keetitti fayyadame gaafa ati waan kan kee waan dalagatte kana walitti qabattee biyya galteetiniin ulaagaalee barbaachisu hunda guuttatteetiniin biyya kan kee galte har'a bilbilaan isa janajjantee isa soquu miti ofii isii keetii kabajaan mana dhufeetiniin si kadhatee nikaa si godhateetiniin si fuudhe wanni ati faajee keetii fuuraa keetillee dhabdee boru har'a narra fuudhe jettee wanni ati gaddi tokko hin jiru gammaddee maatii keetii wajji akka gaariitti jiraattan ani kasiidhamu yaa obboleeyyanki. Maaliif ofumaa harka ofitti waan hin taanetti of na'eetiniin dhiirri akkanan godhee tabiraarra narra fuudhee ana biyya namaatiif keessatti gubate nagatee jenneetiniin maaliif of cinqina har'a ammoo kun waa takka hin fayyadu. Kanaafuu ofumaa awwala dhiira tokko janajjanuun duratti waggaa takka gaadhe birrii ittiin kennin khalaas. Hin kennin haga inni nikaa si hidhateetiniin warra maatii kan keetiif maatiin isaa wal barateetiniin isa quba qabaatutti birrii ittiin kennin. Itti kennite muraasa nikamaa yoo hidhatteeyyuu birrii muraasa itti ergi ittiin dalagiiti jireenya keenya fooyyessi jedhin. Maaliif hin beekamu ati nikaa hidhatteetiniin birrii irratti ergitee dhiirsa manaa kiyyaa jetteetiniin akka gaariitti itti ergitee dalgettaa himi yoo barbaade inni nikaa kan keessarraa hiikasiin jedhaa tabiraa fuudhuuf deema gaafsanillee ganzaba kan kee ati biyya alaa teettee nikaa qilleensarraan hidhatte jechuudha. Itti ergitee ittiin dalagi jettee itti ergite
inni isiin tuni umrii fixatte biyya namaatitti bifa fixatte maalirraa godhata lafaa dhuftun fuudhu jedha gaafsanillee. Kanaafuu ni kaadhadhuuti birrii muraasa ittiin dalagi jedhiitti ergiti birrii masaniin haa dalagu faqaati galtu. Ati immoo mana ijaaradhuuti. Mana ijaaradhuuti ittiin waan ulaagaalee barbaachisu guuttadhuuti waan barbaachisu guuttadhuuti gali. Gaafa galti mana kana hoyaatillee gaafsan gara biraa fidde abbaa warraa keetii manuma irra ijaattee qopheessite kana abbaa warraa kee kana wajjitti galta. Kanaafuu obboleen kee hin gowwoomina. Baay'ee gowwoomnee baay'ee miidhamne obboleen keenya baay'ee kan miidhaman jira. Baay'ee kan biyya galanii maraatantu jira. Namni quba hin qabne hin jiru. Namni biyya hin beekne hin jiru. Namni galee argee baay'ee jira. Namni duniyaa isaa dhabee garii rabbi irratti hirkateetu maangateetiin hin ganaa biyya namaatti bifa haaraan deebi'ee dalagatu jira. Irra caalaan isaa garuu kan maraateetiin carqii gateetu caala. Akka jirtu mara hin dubbanne malee. Ka qawwasetu caala irra caalaan isaa. Duniyaa ofii keenya harka keenyaan dalagnee namatti kennine boruu namni harka biraatiin nuu deebi'a. Kanaafuu yoo abbaan of jabeesse namni nama jabeessa. Yoo abbaan waan xaare kan nama gadi dhiisee nama amane amma giseen akkasii sun hin jiru. Duniyaa keessa manaan ijaaradhaati ittiin dalagadhaati abbaa mana kiyyaa koot osseeni mana kana ijaare kan anillee gara biraan fidu walumaan keessa galla. Kalaas hundi si cinqu takka illee jiru maatii kee wajjin firii taatee gammachuu taatee gaa'ila gaarii godhattee ni mana keetti oseen maaltu kanaan si gahe. Innis ganzaba kan keetti gadhiifte saniif tabraa yaakinarra ganzaba kan kee nyaatee jennaan nagaatti maasirraa godhe sii bifa fixatte humna fixatte. Iyyansa arabaatiin cinqaa hojii arabaatiin sihii bifa jijjiiratte sirraa maal godha reeni ka barbaadu birriidha yeroo sitti dabarfatee si janaajjanee kalaas boon hin fayyadu amma qalbii godhachuu. Jimaanni ka dhufu caalamoo ka taretu caalaa jennaan abbaa rabbi umrii kaayee ka dhufu caalaa akkasan ka tare tareemi ka miidhamtaniimi warri ganaa itti dalagaatiin hin jirtan. Ga'ee amma giseen dhiira taanii bilbiluma argataniif na fuudhee baluun kee jedhanii janaajjanan tareetiin hin jira. Janaajjantu waggaa takka irra hin janaajjaniin. Sunuu yoon kaasiidha yookaan yeroo kan kee fixin. Ilmii rabbii baradhu haadhaaf abbaa kee gargaari rakkata gargaari duniyaa tante walitti qabadhu dalagadhu gara biyya keetti gali. Abbaa barbaaddeessu fuudha gaafsan. Qabeeni kan keessi harka jira. Osseeni hojii masruufa si godhu qofa waan jiru mara ati qopheessite wanni har'a tabiraa fuudhuuf deemuuf hin jiru. Maaliifi wanni kan kee harka kee keessa jira. Wanni hunduu maqaa keetiin ijaaradhu yookaan immoo galiitii maqaa keetiin kan nama biraati walirra bitiiti deemii dalagadhuutti geeffadhu galii lafa bitadhuuti. Wanni maqaa namaatiin bitee lafallee boroo akkam godha jettee ati cinqitee yaa Oromoo yaa jetteetini boottuuf hin jiru obboleeyyan keenya ka booyaa jiran baay'ee jira akkasiin durallee sababa dhiirri waa meeqa isaan godheef lubbuu ofii kolooriksii dhuganii of baasan baay'eetu jira. Ani kanaafuu egaa hordoftoota kiyya viidiyoon ani isinii waraabessa kana gorsa baay'ee irraa fayyadamtu irraa fayyadamaa like share subscribe godhaa. Halima Oro Tube YouTube channel kiyya search gootan argattani. Kanaafuu gorsaa fi viidiyoo waan tokko irraa barattan isiniin jedha obboleeyyan kiyya hanga viidiyoo biraatti wal deemutti assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Nu tolche yaa Allah nasridaan nu milkeessi karaan keetu caalaa alhamdulillah.